ajjechaan uummata nagaarraa uummata Oromoorraa haa dhaabbatu ajjechaan saba keenyaa haa dhaabbatu ajjechaan ilmaan Oromoo haa dhaabbatu Oromoon ajjeefamuu hin qabu du'uu hin qabu Oromoon keessaa irratti buqqa'uu hin qabu Oromoon daangaansaa. Adaamii ollaa agamsaa ganamnis boo'ichaa galgalis boo'ichaa akkuma jedhamu uummanni keenya nagaa dhabee jiruu fi jireenya dhabee mimmaan haadha hiyyeessaa erga qooruu didee oolee bubbuleera. Guyyuu lubbuun isaa akka baalatti harcaa oolti. Sanuu jumlaadhaan haala gaddisiisan qe'ee isaa irratti dhuma. Waraanni fi hidhataan mootummaa maqaa adda addaatti maxxansee ajjeesa. Humni goolessaa Oromoo akka sabaatti diinobsate faannoo ofiin jedhu Oromoo araddaa isaa irratti salphisee jumlaan ajjeesaa jira. Kan Oromootti hin roorrisne waan jiru fakkaatu. Haleellaa hidhattoonni faannoo godina Shawaa Lixaa aanaa Noonnutti onkoloolessa 19 bara 2025 namoota nagaa irratti raawwataniin haga yoonaa dubartootaa fi daa'imman dabalatee namoonni 25 ol du'uu jiraattonni miidiyaaleetti himaniiru. Ibsaa Jamaal namni sodaa lubbuu isaaf jecha maqaan isaa jijjiirame jiraatan godina Shawaa Lixaa aanaa Noonnoo Finxaaleeyyii faannoo kan naannoo Itoophiyaa giddu galeessa godina Guraagee irraa dhufan jedhe haleellaa kana aanaa Noonnoo ganda halloo dinkiitti raawwachuu ibse. Finxaaleeyyiin kun onkoloolessa 19 galgala godina Guraagee aanaa Abishgee irraa as ce'anii manneen qonnaan bultootarra deemuun jaarrolee daa'imman dubartoota ulfaallee otoo hin hambisne ajjeesan jechuun ibsaan ajjeechan kun halka sa'aatii 2 booda mudachuu eeree obbo Qaasim Maammoo kan jedhaman Sheek Muhammad Hassan kan jedhaman maatii isaanii waliin warra ajjeefaman keessaa namoota inni beeku ta'uu ibse. Jiraatan godina Shawaa Lixaa aanaa Noonnoo kan maqaan isaanii sababa nageenyatiif akka hin eeramne gaafatan hidhattoonni halkan onkoloolessa 19 bara 2025 ollaa aanaa Abashgee irraa as ce'anii miidhaa geessisan jechuun Addis Istaandarditti himan. Dursa as ce'anii meeshaa qara qabuun miidhaa geessisuu jalqaban. Sana booda dhukaasan ajjeessuu itti aansan. Haga yoonaa namoota 29 wayii arginee awwaalleerra. Jaayaalaaf gara naannoo birootti ergamaniiru. Dubartoonni 2 ammoo haga yoonaa eessa akka bu'an hin baramne jechuun himan. Warri balaa kana geessise meeshaa hidhannoo dhukaasaa jabaa akkasumas meeshaa qara qabu kan hidhatan ta'uu ibsanii hidhattoonni kun humna qindaadha jechuun dubbatan. Jiraatan aanaa Noonnoo kun haleellaa humnoota faannolaan adda dureen beekamaan naannichaa maatii faana warreen ajjeefaman keessaa tokko ta'us dabalanii ibsaniiru. Kan irra caalaa ajjeefame daa'immanii fi dubartoota. Ijoollee kutaa 7 fi 8 baratan dubartiin ulfaallee warra ajjeefaman keessa jiru jechuun dabalataan himaniiru. Namoonni ajjeefaman kunneen 2025 aanaa Noonnoo ganda halloo dinkii bakka awwaala musliimotaa fi mana amantaa ortodoksii Goorgisitti awwaalamuus himan. Jiraattonni aanaa Noonnoo kunniin ajjechaa kana dura naannichatti rakkoon nagaa yookiin walitti dhukaasii akka hin mudanne ibsanii hidhattoonni faannoo kun hidhannoo jabaa waan qabaniif humnoonni nageenyaa battala to'achuu akka hin dandeenyes dabaluun himaniiru. Taateen ajjechaa Shawaa Lixaa Noonnootti mudataa jiru kun irra deddeebiin ta'uu jiraattonni dubbatanii jiran. Ibsaa Jamaal ajjechaan sabummaa irratti xiyyeeffate kun waxabajjii bara 1997 akka lakkoofsa Itoophiyaa kan jalqabe ta'uu ibsee ergasii as ganda Qondaalaa keessatti adoolessa bultii 4 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti namoota 16 fixanii dheengadda onkoloolessa 20 bara 2025 balaa namoota 25 ol galaafate geessisuu danda'aniiru jedhan. Jiraatan kan sababa rakkoo nageenyaa maqaa isaanii akka eeramu hin feene duraan waggaan taateen akkasii mudata. Amma garuu ji'a 3 otoo hin guutin deddeebi'ee mudachaa jira jechuun himan. Taateen ajjechaa kun gandoota aanaa Noonnoo mara wal gahaa jira kan jedhan jiraatan kun hidhattoonni faannoo kun ajjechattis dabalata namoota nagaa butuun qarshii fudhataa jiru jedhameera. Rakkoo kana furuuf gama aanaa Noonnoorraa carraaqqiin taasifamus gama godina Guraagee irraa tumsi jiru laafaa ta'uu jiraatan aanaa Noonnoo Ibsaa Jamaal himee jira. Dhimma kana ilaalchisuun aangawoota aanaa Noonnoo godina Shawaa Lixaa naannoo Oromiyaa fi naannoo giddu galeessa Itoophiyaa irraa haga ammaatti deebiin kenname humtuun jiru. Kana dura haleellaa hidhattoota faannoo adoolessa 3 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti aanaa Noonnoo ganda Qondaalatti mudatee tureen namoonni 16 ajjeefamuun gabaafamee kan ture yoo ta'u innis haaluma balaa dilbata darbe mudate jedhameen galgala jiraattota irratti kan raawwatamedha.
Haleelicha ilaalchisee wayita sana Addis Standarditti kan dubbatanii turan ajajaan qajeelcha poolisii aanaa noonnoo Inspektar Muhammad Abbaa Maccaa adoolessa 3 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti haleellaa humnoonni fiinxaaleeyyii faannoo noonnoo aanaa noonnoo ganda qondaalatti raawwataniin namoonni 14 battala du'uu 2 ammoo yaalaaf bakka deemanitti lubbuun darbuu mirkaneessanii turan. Kana malees waggaa tokkoon dura godinuma Shawaa Lixaa aanaa noonnoo ganda biiftuu darbe aanaa noonnootti raawwatamee fi lubbuu namoota nagaa galaafate ulaa shaneen saaqeen raawwatame jechuun bulchaan aanichaa obbo Wandaafraash Luulessaa komatan. Dilbata darbe akka lakkoofsa Itoophiyaatti onkoloolessa 9 bara 2018 hidhattoonni jiraattonnii fi aangawoonni aanaa noonnoo fiinxaaleeyyii Amaaraa kan jedhu soba. Namni wareegame 22 osoo hin taane nama 12 jedhan. Dabaluunis qaamoleen nageenyaa hidhattoota haleellicha raawwatan irratti tarkaanfii fudhachuu kan himan bulchaan aanichaa tarkaanfii sirrii fi seera qabeessa fudhannee adabamaniiru jedhan. Haaluma haleellaa dilbataa ilaalchisee BBCf yaada isaanii kennanii fi nageenya isaaniif jecha maqaan isaanii akka hin eeramne gaafatan hidhattoonni kunneen aanaalee godina Guraagee keessatti leenjii fudhachuun dhufa aanicharraa qabaniin deeggarsa loojistikii yookiin meeshaalee akka argatan kan himan jiraatan aanichaa BBCf yaada isaanii kennan haleellaan dilbata galgalaa ajjeesuu isaanii jiraattonni himanii turan. Kana malees haleellaa hidhattoonni kun akka lakkoofsa Awurooppaa waxabajjii bara 2020 mana cidhaa irratti raawwataniin yoo xiqqaate namoota 24 ajjeesuu isaanii aangawaan aanichaa yeroo sana miidiyaaletti himanii ture. Waqtichatti kumaandi poostii aanichaa kan turan obbo Tashoomaa Sobbooqaa hidhattoonni kun manneen 22 ol ta'anitti ibidda qabsiisuun gubuu isaaniis himanii turan. Hidhattoonni kunneen bara darbees aanuma kana mana cidhaa tokkotti boombii darbuun namoota cidha dhaqan misirroota dabalatee fixuun isaanii ni yaadatama. Mootummaan garuu deebii gahaa fi ifa ta'e itti laachuu hin dandeenye. Akka mootummaa nageenya uummata isaa eeguuf dirqama qabu tokkotti furmaata waaraa fi eegumsa sirrii gochuuf hin hafee uummaticha dhiifamallee hin gaafanne. Kunoo ammas balaa wal fakkaatan garee hidhateen qe'ee irratti uummata irra gahaa jira. Ammallee mootummaan Oromiyaas ta'ee kan federaalaa itti gaafatamummaa fudhachuun haafu miidiyaaleen mootummaalleen gabaasaa hin jiran. Akka namoonni hedduun jechaa jiranitti ammoo hidhattoota kanneen mootummaatu maqaa faannootiin ofumaaf hidhachiisee uummatatti bobbaase. Kanas maqaa WBO ittiin balleessuuf akkasumas bu'aa siyaasaa ittiin buufachuuf jedhu. Yaanni gama mootummaatiin ka'aa jiru ammoo shaneetu balbala banee nutti seensise kan jedhudha. Garuma kamiinuu yoo ta'e mootummaan nageenya lammiilee nagaa tiksuuf dirqama jalqabaa qabaachuusaa amanees hubachaas hin jiru fakkaata. Kanarraaf qabanne xumurree fayyaa ta'a.